kutaa sabaatti dubbifame wajjin waan wal qabatudha haa ta'u iyyuu malee yaada tokkotu keessa koo bule yeroo muraasaas yaadni keessa koo bule waldaa jaarraa ammaa keessa jiru bara nuti jiraannu kana keessatti namoota garaa garaatu gaggeessa. Waldaan baay'ee biqilaa irratti ulfinni isaa Waaqayyoof haa ta'u. Garuu hundeen barsiisa nuni irraa barannu garaa gara akka lafi nurraa biqilles garaa gara waan ta'eef. Yeroo ammaa kana gara caalaa isaa wanti barsiifamu kiristiyaanummaa keessa akka wanta rakkinni hin jirreettitu godhama. Warra theoloojii badhaadhinaa yookiin prosperity gospel warra jedhanii Kristinaan kuni eegi fudhatanii wanti hunduu mishe kun tarii hundee dubbii Waaqayyoo irraa waan kaataa jiru waan fakkaatuuf nummoo kan dubbii Waaqayyootti dubbiin Waaqayyoodhaa maal jedha kanarratti kan jedhu macaafuma tokkotu suuta jennee wal wajjin ilaalla. Phexros isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko amma sadii kan dubbisaa ergaa Phexros barreesse isa duraa boqonnaa tokko amma sadiitti seensa isaas ni jedha. Qalbiidhaan namoota bu'aa har'a finna miti ji'a lama ji'a sadii nu fudhachuu danda'a garuu irratti yaadaalee waan dhageenyu akkas jedha ergamaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu ani Phexros ergamaan Yesuus Kiristoosii macaafa kooti haga'u gara warra fo'amanii isaanis warra biyya baafamanii kutaa biyya Pheenxoositti Galaatiyaatti Qabbadookiyaatti Aasiyaatti akkasumas Bitaaniyaatti tamsa'anii jiranii isin akeeka Waaqayyoo Abbaatti Yesuus Kiristoosiif abboomamuuf dhiiga isaatiinis qulqulleeffamuuf hafuura qulqulluudhaan qulqulleeffamtanii fo'amtaniittu ayyaanaa fi nagaan isiniif haa ta'u. Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanna ta'u inni araara isaa isa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa kaasuu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannu fi haaraa godhee nu dhalachiiseera. Ameen. Waaqayyo kun dubbatuuf kadhanna. Ulfinni kan keetii guddinni kan keetii ati Waaqayyo isa turte isa jirtu isa bara baraan jiraattu fuula kee fuula Waaqa jiraataa irratti sassaabamte innis afaan isaa saaqqatee gara gaaraatti ol ba'e bartoonni immoo miilla isaa jalatti walitti qabaman jedha dubbii keeti yeroo afaanni keessaa qabu dubbii jireenyaatu jira waan ta'eef hafuura qulqulluu gidduu deddeebi'i. Yaa Waaqayyo nutti dubbadhu Yesuus Kiristoos gidduu keenya sosocho'i qalbii keenya saaqi hafuura keenya saaqi dhugaa sagalee kee dhageenyetti akka jireenya keenya ilaalamuuf nu gargaari. Eebba kee jireenya keenya dhangalaasi sagalee kee nu jajjabeessi maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Ergaa kana kan barreesse ergamaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Phexrosiin akka ta'e seensa isaa keessatti boqonnaa lakkoofsa tokko irratti argina. Akkas jedha Phexros ani ergamaa Yesuus Kiristoos jedha. Phaawulos garuu akkas hin jedhu ani jaalala Waaqayyootiin ergamaa Gooftaa Yesuus Kiristoos kanaan ta'e jala kana gidduu garaagarummaan jiru Phexrosiin iddoo manni jiru lafuma inni qurxummii qabu Yesuus Kiristoos jireenya isaanii keessatti dinqii guddaa hojjetee isaanii ijoollee rakkataa jiru bira ga'ee bidiruu isaanii irra taa'ee ergi barsiisee booddee gara walakkaattis darbadhaa kiyyoo isaanii darbatanii hedduu eegi qabatanii booddee kittaa isaa uffatee fiigee miilla Yesuus Kiristoos irratti yeroo inni kufu Gooftaan akkas jedhe dhiis jedhee ati nama kan walitti qabu taataati duukaa fudhatee deema. Ani professionii kee kan hangatu
garuu iddoo itti gargaaramuu qaban. Ati qurxummii qabdaa qurxummii irraa gara nama qabuuttan si ceesisuuf malee gadi si buusuun dhumne jabaan ta'e waa kumitti lixaati. Gaafa sanaa Yesuus Kiristoos isa ijaan qabate isa duukaa deema. Namoonni hundumaa itti siqee isaa wajjiniin adeemaa ture keessaa tokko jechuudha. Waamamuu isaatii kaasee haganuyyuu hadaddabuyyuu bu'aan bahiin jireenyaan itti hammaatu malee gaafa daga qurxummiitti Yesuus Kiristoosin argee kaasee amma lafa fannootti inni deemutti gaarreen Eden keessatti illee ganaanuma gooftaa isaa dhugaa turata. Jireenyi Phexros jireenya koo jireenya keessan isa dadhabaa ututaa sanaa wajjin wal fakkaata. Gadi buunee ol ka'a. Haala ol fuudhee gadi nu buusa waan ta'e sana hundumaa keessaa darbu malee waamamuu isaatii amma gooftaan isaa dabarfamee kennamutti duukaa deema. Gaafa du'aa ka'us yaa Phexros immoo yoonaan jaallattaaree hoolota koo eegi ilmoolee koo eegi hoolota koo eegi jedhee aboo ittiin waldaa kiristaanaa to'atanii fi seerratanii furtuu mana isaanii namni itti kenne Phexros. Galaataa boqonnaa tokko lakkoofsa 5 baay'ee Phaawulos biyya Arabaatti yeroo deebi'ee mana Phexros dhufee bubbulee mul'ata guddaa fudhate tajaajila guddaa dhaabbee garuu namni Yesuus Kiristoos fuulaatti mul'atee itti gaafatamatti kenne tokko jira. Innis Phexros jedhama. Kanaaf isa kanaa wajjin sa'uutu ture gara Yerusaalemitti guutiin Waaqayyoon waameera na dibeera maal galchu Phexros isa Yesuus Kiristoos qubatti qabee bira dhaqe. Kanaaf Phexros akkuma hojii mootaa boqonnaa 4 keessatti yeroo warri isaan qaban isaan dararan suni akka isaan maqaa kanaan hin barsiifneef isaan doorsisanii akkas jedhan Phexros Yohaannis nuyi isa argine isa dhageenye dubbachuu ittiin calle. Utuun hojjetu ija keenya ta'e utuun ijaamaa ija bara utuun dhukkubsataa fayyisu utuun warra beelaan walitti qabee 5,000 nyaachisee leemmata 12 irraa hambisu utuunni gaaratti ol ba'ee Eliyaas raajota bakka bu'ee isa laaluu dhufe. Museen immoo seera gara xumuraatti fiduudhaaf waaqarraa ol ba'ee ulfinni guddaan achirratti yeroo Yesuus Kiristoos biratti gadi bu'ee ani immoo godoo sadii ijaarraa jedhee yeroo yaade sana bachan ture jechuudha. Tokko Museen tokko Eliyaas tokko Moosii fi Yesuus. Kanaaf ija jabaate jechuun ani ergamaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanan ta'etu kana caaf iddoo kana baamete nana Yesuus Kiristoos inni godhu nan dhagee barsiisa isaa jireenya koo isa olii gadii kana sun jijjiiree kanaaf isiniif barreesse. Soorsi isaa gaarii nama Yesuus Kiristoosin argee nama gooftaa Yesuus Kiristoos isaa dhagee miila isaa jala taa'ee barate nama kanaa nama sodaata roobba ganaa jireenya wal makaa akka qabate nama impulsiivii ta'e nama dafee deebii kennu nama mul'atas dubbatu nama galus nama jireenyi isaa waan baay'ee namaatti tole kana hojii ergamootaa boqonnaa 2 keessatti akka jedheen gooftaanii hamma hunda argattanitti asiin bayyinaatti gaafa humni jiru Phexros nuti sodaataan ka'ee jarana jedhe maaliif akka kana raafamtu isin nuni kommachoomne daa'imnes miti beektuu jarana Yesuus Kiristoos isin qabdanii reebdanii fanniftanii fannoo torbaatan boolla du'aa keessaa ol ba'ee akkuma kakuu galee guyyaa 50 afur gurguruu jedhe. Ameen. Isatu akka nu godhamne. Haleluuyaa. Isatu maal nu jijjiire nu kan jijjiiramne dubbii jala kana dubbachuu dandeenyeefi isatu jireenya keenya kana jijjiire. Yesuus Kiristoos nama argatu malee namni jijjiiramu. Afurri Waaqayyoos na argatu. Ameen. Nama kana tokko jedhama kan ergaa kana barreessu ani ergamaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanan ta'e Phaawulos garuu akkasiin jedhu fedha Waaqayyootiin ergamaa ta'e karaa Damaasqoo irratti waldaa kiristaanaa ari'achuuf mana murtiitti dhiyeessuuf dararuuf hundeemuuni fuulaan isatti ba'eetu ati immoo gara ormootaatti si ergadha isaan bira dhaqee dubbii kootti naa dubbatta jedhee guyyaa 3 Egiptaamsee fuudhee qola ija isaarraa buusee afura qulqulluudhaan guutee
waldaa kiristaanaa isaatti deebisee isa ergate. Kanaaf dhaqoon ziiliin koo fedhiin koo cabsu bal'eessu jilbeeffachiisu isatu karaa koo jijjiiree isa hamaas karaa isaa jijjiiree itti gargaaramu beeka waan ta'eef maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Ni ameen jennu. Yesuus kanaaf funaanaa nu kenna. Jarinni ergaatti kun immoo akkasii hagamu gara warra fo'amanii jedhu. Isaan warra biyyaa baafamanii jedhu. Laala. Those who are elected. Warra fo'amanii Yesuus Kiristoos kanaan qabamanii immoo biyyaa baafamanii gara warra biyya Pheenxoosiyaatti, Galaatiyaatti, Kappadooshiyaatti, Aasiyaatti akkasumas Bitaaniyaatti tamsa'anii kan ergaa jajjabinaa kanaa ergaa. Biyyoonni kun amma biyya bara ammaa kana biyya Turkii keessa jiru maqaa kanaan hafanii iddoo sana waldaan jiraachuun isaanii waldoonni kiristaanaa dhaqanii ilaalu. Garuu har'a hundumti isaanii maqaa kanaan hin jiran seenaan garuu kan isaa yaadatu. Warra fo'amanii jiraachuus dadhabanii sababa kamiif wangeela jedhanii warra ari'ataman sana jala kuni badii qabanii mootummaa Roomaa biratti akka sektiitti ilaalamu akka ta'e dhaabbata xinnootti ilaalamu. Xinnoon mataanii garuu mootummaa biyya sanaa baay'ee sodaachisu turani. Sobiin isaa jala waan isaan guunetu jira waan ta'u bira tokko mooticha Niiroo nama jedhamu nama hamaa dhiiga qulqulloota dhangalaasuun isaa qabbaneeffachiisu isaan sagada. Nuni isa turee isa jiru isa darbee bara baraan jiraatu waan beekne. Ati jabaas ta'e beekaas ta'e humnas qaban qawwees qaban baankiis qaban wanti barbaadde sukkatamu siif gadi jedhu isa nama moo'ee mirga baasaa jiru. Isa wajjinaan deebi'ee nu fudhatu sanaaf gadi jedhu. Kun dubbii guddaa ta'e jala kana baay'ee darare. Attamitti jedhani jarri kun xinnoodhaan isheen jedhani. Nama xinnoo sana keessa guddaa ta'e tokko bookisa. Bifuma isaanii ilaalee muraasummaa isaanii ilaalee isaan tuffatan jedhan attamitti nu tuffatti jedhan. Lama waaqa tolfamaas itti sagaddan kun immoo sirriitti wanta baduu wanta harki namaa hojjete nuni immoo waaqa tolfamaa garaa garaa qabu warra Roomaa kun immoo maqaan maqaa isaanii baay'ee kan ta'e waan sagadanii mana mana keessaa qabu. Nuni isaafis hin sagaddan. Kan sagadnu qaba. Ameen. Kan nuyi sagadnu Yahweh. Waaqa isa turee isa jiru isa darbee bara baraan jiraatu. Geeddaramu. Mootummaan Ameerikaa isa geeddaruu hin danda'u. Raashiyaan inni lafa dhibbiitti isa geeddaruu hin danda'u. Yukireeniin cabsa malee Waaqayyoon hin cabsu. Chaayinaan ishee lafa dhibbiittu Waaqayyoon hin cabsu. Nuni kan sagannuu fi isa hundumaa danda'u Waaqayyo. Kanaaf dubbiin barbaada ture jedhama. Niiroon guubuun seenaan as ta'u waan ta'eef yoon irraa kan deemu deemanii magaafata. Seenaa isaanirraa bare nama guddaa dura dhaabbatanii dubbatanii hambilni taatu. Isaan seenaa baay'een isaan dura tuu kana jiru kan ta'e walaat ta'e. History church history isaan dura barsiise abbaadha hangafa. Kabaja guddaanis ni qaba dhufe jiraadha. Niirooni kiristiyaanota jibbee utuunni taayitaa isaarra jirutu ibiddi guyyaa jaha ka'e. Ibiddi guyyaa jaha ka'eetu magaala sana keessa manneetii gaggaarii jiran hundumaan xabboodhe. Mubbe booddee warri mana mariidhaa irratti ka'an. Inni immoo haala siyaaraa jaalataa jira. Yeroo manni sun gubatu seenaadha jira malee macaafa qulqulluu seenaa macaafa qulqulluu san dubbiseen siin hima. Inni ofiisaa mana bareedaa ijaarrataa jira. Magaalaa kana keessa manni namootaa qubataa jiranii utuu daaraan isaa dhaabee dubbii irratti kaasan. Inni immoo dubbitti ofirraa qolchuu jedheetu
warrakaan kiristiyaanota zayitii danfaa keessa warrakaan fayyaatti goon isaanii laafudha warraaka Phexros ammoo miila isaanii ol galagalchee mataa isaanii gargaragalcheeffanii jiru. Jarri kun dubbii kana keessaa calluma jedhanii hammeeffamu malee waanti beekamaan jarri kun godhanii. Kan hamaa kana godhuu jiraate warra gadi naan jenne kanaan. Kan hamaa kana godhuu jiraate waaqa tolfamaa barootaaf itti sagadu kanatti warra sagadu warra biyya biraatti dhuftisan amantii biyya biraa sana maaliif Yesuus Kiristoos nama dubbii Yihuudiiti waan ta'eef Yihuudaadha waan ta'eef jarri kun amantii maqaa namicha sanaatiin warra dhufan kana godhan kun namoota baay'ee darara. Obboloota koo waldaan kiristiyaanaa deemsa ishee miidhuudhaan jalqabe. Gidiraadhaan jalqabe. Rakkinaan jalqabe. Gati guddaa baasuudhaan jalqabe. Isaan kana garuu maal jedhaanii iddoo jiranitti isaan jajjabeessa akkas jedhee isin akeeka Waaqayyootiin fu'amtaniitu filamtanii akeeka namaa isin walgatii baasaa jirtan maatiin keessan beela'aa jiran mana hidhaatti gatamaa jirtan warri du'aa jirtan waldaan isin jalaa bu'amaa jirtan tokkummaan keessan jeeqamaa jirtan hubadhaa ija keessan sirraa ta'e ol kaasaa ilaalaa nama tolka kaasee isin file yookiin koree taa'e waa'ee keessan filmaata isinii godhe miti kan isin filee akeeka Waaqayyo abbaatiin filamtanii yaa obbolotaa gidiraa keessa darbaa jirtu kanaan illee sodaatinaa inni isin filee matumaa isiniin dhiisu Waaqayyo nama file tasallisu akka jireenya keessanii horiidhaaf sassataa hin ta'in waan argattaniin dhugaa jedha Waaqayyo ani matumaa sin dadhabuu sin buusus jedha Ibroota keessatti ani Waaqayyo matumaa sin dadhabuu sin buusus jedha namoota waame namoota karoora isaanii adda baafata Waaqayyo buusu sin dadhabus namni wal dadhaba Waaqayyo nama nuuf akeeka isaatiin waamamtan waan ta'eef ani tasa isin irraanfadhu jedha Waaqayyo nama waamee gatu Waaqayyo waamamu gaa Waaqayyo isa waamu malee nama gatu Waaqayyo immoo haati mucaa ishee isa harma godhuu irraanfachuu hin dandeesse mucaa isa ishee hin mucaa ishee dandeessee hinoo ture utuma isheen isa irraanfatte ani matumaa sin irraanfadhu kunoo ani barruu harka koo irratti si caafadheera kellaan kee inni dhagaadhaan ijaaramee yeroo hundaa fuula koo dura jira haati ani mana yaalaatti gargaarama yaatee jedhe callee iddoo jedhamutti dubartoota deemsa jedhanii eessisi jedhama keessatti sayyuu mootiin addaatu ni neefsanii baay'ee asuma fikirii akka mucaa isaan garaa isaanii keessaa beekoodhe maaloo mucaa koo fi harmaniitti qaban kun keessuma jedhu namoota isa sila gadadaamaa iyyaa turan irraa fudhanii mucaan dhuftee yeroo ishee nama qabattu fuulli isaanii kun maalii gaarii jijjiiramu connection haadha mucaa gidduutti jalqabatu tassan irraa fudhatu ati dagattee mucaa isaa irra hubatu yoo rakkinni hamaan irra ga'e yoo dhukkubi hamaan irra ga'e of hin beekne yoo irraa kutamtee mana hidhaatti gatamte irraa galan utuu mucaa ishee irra jirtu mucaa ishee irraa adda baatu haati mucaa walitti dhaaqa bakka akka jedhe haati dagattee irraanfattee mucaa ishee harma hubate ani garuu si garte ameen keenya guddaa fudhata haatiin gootu hin dagadde utuma haati seenammoo kana gootu jedhaan ani immoo haati mucaa ishee waytu caalaa siinoo ija gootunan siilaa akka keessatti siqreete shiree teessoon isaa barbaadama harka koo keessa jirta barbaada koo keessa jirta omtuu barbaada koo irraa siin buutu hin badi hedduu biraa hin jedhawa barbaada koo keessatti siqreete harka keenya kana seerri galaala
نبتدي وجد نرفع وجد أني هاتم شاورام فتلي سنيرام فتلو جروا خلاص فوقتني تو جدراكس ركنا كيس يجرانا ملء واقعي سنيك تو جماعة آمين إتجاه بيتوس والله سنلواني warra waaqayyoo eenyu dandeessu seetanni maqaa namaa akka dhiigaa lafa irratti ibsuu danda'a garuu seetanni sobaadha waan isin kana yeroo qulqulluun tajaajilaan namni waaqayyoo kufu seexanan gargaarinaa waan tokko gochuu kan nu dandeenye caluma jenne waan gargaaru jechuu dandeenye callichuu dandeenye Aldeetu itu akawat olah bagas bergaru. Kenapa hatinya sakit nama sangat berjuang. Amin ya Tuhan. Amin. Warna wakiyu fuat, ini Tuhan Israel. Erkawakiyu akawan balik sangkam dan salah kaya. Karena dia sujud. Amin. Fuana ni berarti wakiyu tu fuat. Nabi buat dia. Karena dia sudah Yesus. Warna wakiyu fuat. Robe bukanlah sedih berkusuk demi saja. Warna wakiyu fuat. Kalau itu kau dia sudah tahu. Muatuma Roma itu, you istilah desi bakalan lain. Ini hanya satu esa juga wira. Insya Allah. Lalu tu kalau kini muat Israel, maka awal walaki atau mana maka awal fala. Awal saya sudah kasawal fala. Saya guna kini wal bakat. Duduk wal tiga tu. Dina wal muat wal cak. Orang wal inggal. Isa jangan orang wal inggal. Inggal kan orang Kristian tak. Wal gebra kita ni malu pun ada. Selalu orang wal inggal. Wal inggal dalam saya. Amin. Wal inggal. Afurin mungkin tu jadi musuh pasal tidak. Amin. 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 Hina Yesus. Warni fuati. Eenyu hat Yesus hindando. Itinjada Petrus warra Galatia, Cappadocia ni, Asia ni, Babylonia ni, dugara-gara macani gidirasa ni harga-harga kan. Ya boleh tu. Isin Kristus ini tu mudah kes, mudah oleh kejahatan, hatan, mudah kes sana kan di sini erra furi, fanor kan di sini erra, bahkan di dalam itu makasih kepada Yesus sana, karena kesati kada ada, jadi ini. Amin. Ini fanor itu betul baik. Dan Nabi kira kita lagi. Kenapa ini saya mesti mendoa Yesus suami. Amin. Itu jadi dari mana kita kira. Gitu lagi aja mengaru. Jangan mengaru warisan pamisan sani soba aja itu. Jangan terus. Yo lewat yo warawan itu teman-teman yang kami warra muda atau emas kami akata tanif. Isini kalau kami cirama kami kerasa rakan hidupi biar lafarati akak irsan ini situ. Lala. Alota menciramu kerana kaki hidupi. Warna blackmail sih warna makanya sana ketinggalan para firman. Warna makanya sana balesan hidupi. Isi di muka tadi nak irsaib. Kenapa sana besok dan hamilnya kisah ini? Itu berarti Yesus. Amesa ko kambate karena nonton be Elohe Raman sabakani ya abaku malik na iftari bishan mewan achrati rawatane ya beje mudam ko ya sana rawata amin dedabinki ya sana falora rawata iriniki ya sana falora rawata yani ki numeki rawa Yesus Kristus sana dite amin amanti dan Kristus kana berarti kajenumana amanamumana sarabu sebuka pura kana be Kristianumana wanita buta juga itu buta nabi di mana isu menyeru boleh sana kita jalan Kristianumana isu menyerapat isu meroncat sana kita amanamumana ane jalan juga boleh wah itu kisah itu
waan caccaalee innoo fidee nama si bira ta'u bakka gammadee innoo dhimma kee fidee waan barbaade yoo jedhi maqaa waaqayyoo bara baraan ulfaatu innoo dhimma kee fidee Yesuus dhimma kee fidee fannoo dhimma gara biraan qabu kanaaf isatu si fudhatee tokko taasisaa sin irraanfatu lama mootummaa isaa keessatti eenyuyyuu si hadheessuu hin danda'u sadi mootummaa waaqayyoo ishee haaraa keessa dhufuu jiru sanaan immoo iddoon si qophaa'e laala nani sin irraanfatu qaamni biraan na hadheessuu hin danda'u si hadheessuu hin danda'u innumti kun iyyuu hin ga'u jedhee mootummaa isaa si dhufuuf jedhu sana keessaa Yesus Kristus iddoo qopheesseera. Maaliif akka jedhu jara kana utuma waan addana jirutti uumuu ija isaanii ol kaasuu ture. Han keessanii as duwwaan dhuma miti. Ulfinni ulfinaan olii isinii dhufaa jira. Inni iddoo isinii qopheesse sun ulfeessi fudhata. Kas jedha. Inni immoo ergamoota waaqarraa ergee jedha. Maarqos 13:27 ilaala namoota qulqulloota dhufan arganii ta'u jettiin isaanii arobbileen isaa waaqayyoodhaa ergamoota. Yemmus ilmi namaa humna guddaadhaan ulfinaan duumessootaan utuu dhufuu in argu. Inni immoo ergamoota waaqarraa ergee warra waaqayyoo faman qixaafanii golee arfanii andaara lafaatti andaara baltii waaqaattis walitti isaan qaban. Ameen. Ilaala. Sababa fu'amneef yeroo hundumaa yaadatamu. Sababa fu'amteef diinni si hadheessuu hin danda'u. Yoo si hadheesse inni sobaa. Sababiin isaa mudaa godhanaadhaaf Kiristoos ni qaba waan ta'eef. Sababa fu'amtaniif mootummaa waaqayyoo isii haaraa keessaa iddoon siif qophaa'e. Golee arfanii ergamoota isaa ergee tura. North South East Westidha. Si tokkitti malakkan yeroo fuman gadhiifamu jechuudha ergamoonni isaa. Dhaqanii warra fuman biikii godhu. Hallelujah. Ora da bagas bila la bola bagas biki gol sagai duresa moa acijiru balda atlanta kisa jolen kosero kali biki gol sari do to mami ko ni tabile to haleluya chat de gol fani ko lo da biki gol goli an fanera kaba kiba ba ya wali tikabata esan garamana saat berada bangere manis ko na ko kisa tekade garam kisa na rafi waaqayyo samana abbaa goorannoo guddaatu jira kan isin ga'u ani sasanii qopheessuuf dhufa dhaqa yeroon deebi'ee dhufti immoo sinan fudhadha isin immoo iddoo ani jiraadhu sana jiraadhu maqaa waaqayyo bara baraan ulfaatu gammachuu miti kun maqaa galateeffadhaa ulfinni waaqayyo inni mul'achuuf jibsu ka warra fu'amaniif Idra kabdu yede Petrus, rakina kabdu yede Petrus. Zaiti damfa kesa simbu saja dalam miti neron jadi. Warra kan gagalagal chefan ni saja dalam miti. Warra kan meda buat alamaja dalam miti. Warra kan magala kesa ni kesa sarpame mila dua bakacar miti. Ibe kawatina. Ini sedikit. Ini sedang mesunan. Ini mau finan dari sini kompis. Amin. Mau finan jatuh walbat. Haleluya. Kenapa? Warra fuadif Firdi kajeelah kenna. Firdi betu murtoo kajeelah kenna. Waaqayyo warra isaaf waamanii guyyaa falkan gara isaan ijaniif dhugaa isaanii baasuuf hiriira. Warra waamanii guyyaa falkan gara isaan ijaniif waaqayyo dhugaan baasuuf hiriira. Dhugaan hin bal'isee namni dhugaadha, sabi dhugaadha,
bukan sabaja awal warra bangkina beri kawan in awal wakayo berbuka mas muti buka wakayo ka warra iba manifika warra nibijala sabban nifika warra itibukana ifa fideka gawa sana itu kasre Paulus Silas mana ingat kata gataman yero jana kajero halkan nukana mana nukana kiyati kamari turenya bari jisimu mana nukana ko ya murasa Stefanus agar utamir bara nukana mana nukana halkan nukana sana kiseni hakabigu hakasabale milisani damera hakisani zeroche nisekiu jeraban kelesiro akasunchu ndeni kamari turenya ini ani sandeni ini shambal wala sandeni ini hadis berfuni waka sasi garibe kenapa keselan saya malta ya waka tasa garibe asasi garibe mana asasi segala mani asun ifam putira fabe semua mana asala wanta kana durati ta'in bene tu ta'in isnis ta'in jadi itu film abang jadi kajian warrafuman asuf warrafuman gargaru warrafuman ibnatihi kula film mana cekis hidan milasani karkasana itu inace sanwa itu warra gara berapa nama di jalan Islam saya amin hirdikin nu gadi wakai kedamu firdi kajelakan kedamu wakai mu warra safu amani biya falkan garasat dijani ugasani basu fire yokis lafarra dura harki sari anis ditnanima dafe uga umbasa hata ujumale ilmina ma yelmufu amanti lafarra dargata lata ajala Lukas bersadit Lukas bersadit lafarra jala harki sari ijala anis ditnanima dafe uga umbasa jala ajelina para dawan wakayo waka ajelina wakayo waka haka warauna gore yesu ruwa yesu rade tuwa waka hada yesu safaru waka warade ga rada waka waraboni fi kai masajid yo waka kana amani imagine kisah itu isin warafautani waqiyus isin warafautani eyus nadis sunnatum isin sabawati warani Yesus Kristus in kuloftani flamtani Yesus Kristus idol funasni kopese amen sin warafautani goftani ugakesan akadu ifat baketin bas amen siagala final gal amen ebzon amen sabit bani mutu yujrat sabakan garambo gani yawde wa kajini namarwani ogolon nikus akumakan akasabat sadoromon uga sawa yajara bikin ora bagana sekolah gaini urus adi Raimoma psikologi dia namagai sabab bantalan ini sabab kubalan sabab kita tinggal hati wabah ini dan tufa desa dalam maruman dunia lafti dulu tamat ini kita berota maruman dunia ya waktu itu duci oleh kita duci ada yesa kan berarti agar batu kanapa kanada kanopura kamfra maruman mana yang tanpa kusta lafaran saja berarti memiliki dana saat dia wakat nama kuba ya wakai imati ini bisa mungkin jadi ala lulus wi warna famu ni warna baru ini baru kamu dan dibagi ini bisa geliat
maatii keenya keessa nu galeeti biyya keenya Oromiyaa keessa deemi'ati lafa keenya sana ilaali'ati isin gaafa gochaa nuun jedhati barri gochaa hin kaanne nurraa cabsati bara gammachuu nuu fidi bara nagaa nuu fidi bara haala galfii nuu fidi bara haqaa nuu fidi yaa Waaqayyo bara haala galfannu turuu boodhiifneetti si galateeffannu nuu fidi araan kee nurratti dhufu jaalalli kee nurratti dhufu manni keenya araara keetiin jireenyi keenya araara keetiin kan golgame haa ta'u yaa Waaqayyo dhukkubsattoota keenya yaadadhu Boleh sekinya kau gambar durii yaada nama keawan rumah kau dan cakap lagi rumah kau kusati mana yaada itu namun ni anak hal sedikit segera kanjerat sifu ayu biti rakasa kalbi tu kau gambar devis atwa ayu sadan jalan nama kakiwa kalau kau gambar fakkat tadi banyak kerap kini dalam ramai rakat tadi kanjeran jurus maka mufta Yesus Kristus ini sana jenis ini. Amin. Hati kan karsa sana jenis itu. Amin. Reki dan dana sana jenis itu. Amin. Hukum satu talan dan dua talan. Amin. Warab kita bilang. Amin. Gar-gari. Mati Kenya, gaya Kenya, ijol Kenya kita lalu kau. Amin. Korban itu korban graduation, korban gabancu. Duina untuk tidak berarti gabancu ganda wali maku barbar pakai raja sih. Amin. Warri bismillah nagamadan julle bifuma nagamadan baati bifuma gammachun hata ya Waaqayyo warra adda nimati biyajira wali kusassa warra sassa ne rufundi kulfa adunya keenya kana adunya nagabu lolli nugaa biyya keenya adunya kana ratan Ukraine fi Russia gidduutti nagaanata Gaza dan Israel gidduutti nagaanata mootummaa Itoophiyaa biyya bulchuuf adda bilisummaa Oromoo gidduutti nagaanata nagaan kee akka bishaanii lafa keenya irra biyya keenya irra dhangala'u biyya kana gara taayitaatti dhufuudhaaf siyaasaaf dorgomaa warra jiran gidduutti nagaanata namichi barbaade waan gara taayitaatti haadhu waloota baqattoota biyyoota garaa garaatti dhufanii waraqata kan qabanii hojii hojjechuu dadhabanii walii gajjooraa jiran wajjiniin ta'e balbala baniif garaa warra waraqata kennanii raasiif waraqata argatanii akka nama kamitti hojii hojjetanii jiraachuu kan danda'aniif carraa isaaniif bani yaadni kee araarri kee nu wajjin haa ta'u torban fuula keenya dura jiru morka keetti laannaa nu kaafu warra hojjetan hojii irratti eebbisi warra baratan sammuu isaanii bani yaa Waaqayyo warra maatii ijoollee manatti eeganii ogummaadhaaf mannaadhaanii ijoollee isaanii eeggachuu danda'aniif isaan gargaara yaa Abbaa akkasumas si kadhadha maatii gaddiitti galee magaalaa keenya kana keessa jiran buleessi keenya girmaa'ee harmeensaa gara kee dhufanii gaddaa ture waan jajjabeessu tuffa buleettiin keenya seenaan kakaan see gara kee waamamanii gaddaa turte waan jajjabeessu tuffa akkuma kana karaa tokkos karaa lama gadda keessa kan jiran kan nuyi dhageenyu kophaatti rakkachaa warra jiran wajjiniin ta'e biyya nagaa lafa nagaa saba nagaa nu kenna nagaatti baanee nagaatti gallee warra fudhatee galata aarsaa nu taasisa maqaa ilma kee isaa keenya